Tole. Kanneenuma keessaa bu'aan yookaan bu'uurri ilaalcha kanaa yookaan falaasama kanaa amma siyaasa amma Itoophiyaan ittiin bultu barreeffama irra qofallee yoo ta'e ittiin bultu gareen finxaaliyyii falaasama saniin ammas itti fufuu barbaadan identity politics yookaan siyaasa eenyummaa jedhanii itti moggaasu akka yookaan ilaalchi isaan identity politics jedhamu kanaaf qabanis akkuma arginu hawaasa isaa keessattis ta'ee miidiyaa isaanii keessattis ta'ee biyya san keessatti garuu akka ati ibsitetti identity politics yookaan siyaasa eenyummaa kan akka calqaba itti fayyadamee hojiirra oolchillee aangawoota Itoophiyaa yookaan mootota Itoophiyaa akka duriitti jettee keessattuu isaan akka meeshaatti itti fayyadamaa turanii akka bulchiinsaaf yookaan ittiin bulchuu gama kaaniin ammoo saba tokko akkuma itti saba olaanoodhaan amanan humneessuu saba immoo cabuu qaba laafuu qaba jedhan ammoo ittiin cabsan jettee tarreessiteetiin jirta. Saboota keessattuu naannoo Oromiyaa yookaan Oromiyaa keessattuu Oromiyaa irratti xiyyeeffatee keessatti kan maqaa dhoofteetu Tewodroos barreeffama isaa tokko keessatti lafa Oromoon narraa fudhattee barreeffama mootittii Ingiliziitti Viktooriyaaf barreessee ture jettee bu'uurri biyya sanii yookaan hundeeffamni biyya saniitu akka Oromoon cabuu irratti hundaa'e lafa keetti mee kana irratti xiqqoo maal nuuf dabalta? Yaa dabala kaaste Faatuma laal biyya san keessatti warri finxaaleeyyii warri sirna san deeggaru wanni jechaa jiran maali? Diddaa gabrummaa itti ka'aa jiru kanatu rakkoo qaba. Ammas fakkeenyaaf amma sirna federaalizimii amma jiru kana gaafii sabummaa kana kanutti fide wayyaaneedhaa fi adda bilisummaa Oromootiif jira. Yoo jarri kun karaarraa maqe yoo jarri kun karaa qabatan biyyi sun nagee taatii waan jiru. Ani isan suniin akka sirreen ta'in ibsuu barbaade. Maaliif jennaan bu'uurummaan isaatu warruma ilaalcha kana deemaniin warruma isaan gartee waaqeffatan warra akka Tewodroos kanaatu eegale. Akkitti eegale maali siyaasaa garee takka filatanii nuti warri biyya bulchuu qabu garee tana warri immoo biyya saniif keessummaadha warri mirga hin qabne warri biyya san keessa jiraachuu hin qabne garee tana jedhanii bakka lamatti hawaasa biyya sanii baasanii jiran jechuudha. Achirraa jalqaba eenyummaa politicization of identity wanni amma jechaa jiru. Eenyummaa garaagarummaa aadaa fi amantii gara siyaasaatti jijjiiranii meeshaa bulchiinsaa meeshaa itti cunqursan meeshaa tokko itti angeessan godhuun achirraa jalqabdee namni kan ammoo jalqabee amma waan ragaa qabnurraa dubbanna malee san duralee jiraachuu mala garuu barreeffamaan dookumentii ta'ee wanni taa'ee Tewodroos ta'uu isaati. Kanaaf ammoo akka qabatamaatti kan jiru xalaa inni mootittii Ingiliziif barreesse gaafa aangootti dhufe maal jedhee barreesse biyyi Itoophiyaa jedhamtu tuni abbootii teenyaati isaanirraa dhaalle biyya dhaalmaa teenya tana ormi alaa dhufe Oromoo jechuusaati. Warri akka Oromoo warri Turkii warri Muslimaa dhufanii nurraa fudhatanii ani biyya san humna kiyyaan warra Oromoo haga tokko ofirraa deebiseetiin jira. Caba Oromoo walloo ibsuusaati achi keessatti warra Turkii kana ammoo na gargaaraa waliin cabsinaa jee barreesse. Basically wanni achirratti ibsuu barbaade maali? Waan amma kun amma restii deebifannaa jedhan kana yaanni isa achirraa ka'e jechuudha. Biyya san keessatti biyyi sun akka tasaba takkaa warri biraa akka keessummaa ta'etti fudhachuun sanirraa ka'e. Kanarraa kaanee immoo warra akka keessummaa warra akka weeraraatti fudhatan Oromoodha. Oromoon cabuu qabdii Oromoo yoo cabde malee biyyi sun olaantummaan teenya hin jirtu biyya san kan hoogganuu dandeenyu yoo humna Oromoo cabsine ka jedhu. Kana ka barreesse ammaas anaa miti. Tashaalee xibabuu nama jedha. Namni kun ifatti amaarummaa isaa nama dubbate nama ani Gojaam jedhee kitaaba isaa keessatti The Making of Modern Ethiopia jedhu keessatti lafa kaayee jira. Hin dho'isne akka warra biraa eenyummaa isaan dho'isne garuu ifarratti wanni kaayee yoo seenaa hubannee biyya san keessatti olaan Itoophiyaan kan jaaramte mootummaan jiddugala Itoophiyaa kan jaarame humna Oromoo cabsuu irratti jedhee lafa kaayee jiru. Kun egaa dhugaa jiru dura humna Oromoota keenya warra Kaabaatu cabe warra Walloo warra Raayyaatu cabe itti aanee immoo Oromoota keenya Tuulamaatu cabe akkasumatti itti aanee Oromoota Arsii Baalee Harargee gara dhiyaattis akkasumatti tokko humna Oromoo cabsanii biyyi san humna Oromoo cabsuudhaan akka jaaramte ta'uusaa namni isaaniitu ragaa ba'ee jira jechuudha. Imaamotuma kanaatu itti fufee jira. Yohaannisis Oromoota Oromoo Walloo irratti yoo barbaadan nu fakkaadhaa jiraadha yookaan biyya kana gadhiisaa jedhee ifatti
labsee hojiirra oolchaa ture. Mililikii ammoo isin cunqursee saamichaa fi cunqursaadhaan ummata san bulchaa ture. Haayila Sillaaseenis imaamotuma akkasitti fufe. Kanaafuu mootonni qorqoonni yookaan abboonni irra biyya san keessa turan addatti ummata Oromoo irratti imaamanni isaan hordofaa turan maali? Ummanni kun cabu, ummanni kun gadi cabu malee biyya kana hoogganuu hin dandeenyu waan jedhaniif imaamata kanatti fufaa turanii. Ammallee akkasitti yoo katti yaadamu taate I think too late waan ta'a miti ummanni Oromoo duriis hin cabne cabee harkan kannu ammallee harkan kannu wanni akkasii sun hin barbaachisu. Biyya san ilaalcha akkasii ilaalcha humnaa wal cabsuutirra ilaalchi wal danda'anii waliin jiraachuu yoo ka madde gaarii nutti fakkaata. Tole.